Networking kebereda ada amma tole jira reefu sirra bashamale. Marcos guutuu qabda moderator. Mana kafeetti sirreessa. Kumule kam nagaa fayyaa dhadhiifama sida ture. Sagaluma isaan naanna'u. Of ajjeesina. Dubbadhaa warra gastiira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira na sagaleen kiyya ni jira. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا قاعد أقول ولكن قد نار جدي من بلتي أسا مارا لني أبا بربادي ماتي ورّي مباركي بغر غارسا كونا جداجرو وفيف غر غارمو وربادي غر غارا أجسني ورّي مباركي بغر غارسا كونا يراكفا لجداجرو خنوندي وفيف غر غارمو فيدي ورمو أچو متي غر غارا نتي فيلنا أنم بيكوان An imbeku waa'ee gargaarsa jedhamaa jiru kana imbeku nama tokko hin kadhanne akkamitu namni isin hin kadhatin sii kennu jettu sun nama kadhate gargaaramaaf haa Oromoo wallahi miskiin maal taatan isin ammaan lafa kiyya naafuudhaan isiniin jedhe yaada qabna dubbadha ifama warri naafoo jirtanii Abuu Muraad Faatillee ifan caalaa Boson Dabbaat naanaati wanni tokko wanni beekuu qabda ummata keenna gurri gaafa gabaa bade gaafa gabaa galaa jette Oromoon dubbiin tuni Mubaarak Qaallicha kana himachoo kamasin dura himatu kana natti fakkaata harka lama sadi deebite miidiyaa kana irratti gaaf tokko Ustaaz Hamza Jaabir Rabbi umrii haa dheeressu akkuma waan haati manaa wayii itti dawwalte natti fakkaate waan san dhaabsisii jedhanii miidiyaa kanarraa fuudhanii gad bu'anii waan san sirreessanii amma akka Mubaarak jedhaaru wanni sun himatameellee dadhabameera. Wanni akka yaadaatti anillee jechuu barbaade maali jennaan ka mee gargaarsa kafalaa fi kafaltii hawaasaa ittuma deebanii ilaalanii nama kana namni mukarraan ba'an ilmi namaa walumarraa bahee nama kana namatti ergaati mallaqa namaa haa deebisu. Zaalimni amma miidiyaa kanarra hedduutu baay'ate namni inuma himataa jira. Maqaa adda addaatiin namni wassaamuun kun baay'atee jira. Wanni kun aadaa ta'aa jira ilma namaati. Hagana ija gogii akkanatti namni kun nama roorroo jedhama. Namni mallaqa namaa namatti nama dhoggachuun roorroo jedhama. Waan roorrooriisan kana namatti erga nama itti dhiyaatu naannaa inni galu san namni jiru ilmi Oromoon bakka kamuu namni dhabame hin jiru. Nama kana gaafatanii hawaasa kana saakaleessanii yoo hayti tun na jirti jedhe nu kafalii haa jedhe hawaasni gaafatu nama dubbiin isaatii miti yoo nan jirtu jedhe kakateet kakuudhaan bahee achi booda mallaqa qaallicharra jiru ka hawaasaa qadeeyni hawaasni irraa kafaluun salphaadha innillee ummata kana biraa galata qaba waan ta'eef dubbii gabaabsinee osoo akkas goonee jechuu barbaadeeti as dhufee hawaasa kana biratti na jirti haa jedhu nan jirtu haa jedhu khalaas hayti Mubaaraktuun na jirti haa jedhu isuma kana natti fakkaata suuraa siifan maxxansite hayti Mubaarak nan jirtullee yoo jedhe as bahee haa waakkatu yoo waakkate haa kakatee dhugaa haa bahu dhugaan isa haa baastu yoo na jirti jedhe hawaasa kanaa fi obboleessa keenna haqa isaa haa galchu kanuma wanni guddaa qaaqan hin jiru nama isatti kalaafu fida nu haa kaleessanii jechuu barbaadeetan miidiyaa kana irrattas yaanni kiyya kanumaatti fufaa Abbaa Gadaa galatoomi anaaf sarkaa fuudha. Maallaqa kiyyaan irraa badee harka kiyyaaniin itti kennee isaan itti kenne san akkaan inni itti kenne san naan godhin jechaa isaa jedha Mubaarakii. Akkuma inni himaa ture adda durallee madheen jira isa jedhudha. Mubaarakii gurbaaniin ati akka inni si fayyaduuf maallaqa itti kennite illee si gane akka inni si gane himu jirta. Si ganuu isaa ammoo dabarsitee qaamota itti himatte akka jaarsummaattis akka maaliittis kan itti himatte laqaa jirta as gubbaa irratti. Laal gurbaa maallaqa faayidaa teetirra oolchuu dhabee si gane caalaa qaamonni ati itti himattee hanga ammaatti osoo murtee takka irratti hin gahin lafa harkisanis si gananiiru. Walumaa galatti hurkaatan teetan ati baastee nama akka inni ta'eef wanti akka ati fayyeeftu akka ati balleessitu godhu hin jiru. Yeroonis amma wanni kun dhugaa dubbachuudhaaf gaafa deengaddaatti asirra ofaa turte hanga ammaa kana dhageettiin qabu. Amma dhageettii qabaa, humna qabaa, qaamota deengaddatti himatte akka jaarsummaatti warra taa'ees haa ta'u,
gurbaa isa maallaqaatti itti kannite kayfatan sitti qabdu sanis haa ta'u yoo dandeessi ammatti fayyadamtee yeroo sagaleen dhagahamuuf yeroo wanni kun humna qabu kanatti dhugaan kee akkasii galu godhuu si dandeessi. Kanaaf ammoo bakka dhaloota, bakka gosaa, bakka jireenyaa, waa'een dhiigaa, waa'een foonii eenyuu laallachisu abbaan barbaade dhugaa bira dhaabbata, haqa bira dhaabbata. Abbaan dhugaa qabu fi haqa qabu haqaa walitti deemee seeraanis lafarrattis qilleensarrattis wal gaafachuu danda'a. Inni nama walii galchuu fi deeggarsa guddaa kan uummata irraa fiduu danda'u haqaa fi dhugaa abbaa qabudha. Malee abbaa dhiigaa fi lafeetii miti. Kanaaf warra ati maqaa isaanii hamte Sheesheefaa, Burqaafaa, Hamzaafaa namoota hedduu yaamu jirta. Gurbaan isa argeetti, jarra ati hamte isa argeetti. Bakka barbaade haa ta'u, abbaa barbaade haa ta'u, gurbaan ati maallaqatti kannite fi akka sii gaafatan ka'aati goote sunis isaan lachuu waliin sitti taphatan. Inumaa gurbaa caalaa jarri ati itti himatte sunuu sitti taphataniiru. Maaliif siin gaafanne irraa siin fuune? Dadhabnee akka barbaadetti irraa fudhadhu yeroo hedduu irraasaa turte dhageeffachaa turanii walumaa galatti amma wanni kun dhageettii qabaa, humna qabaa, hin balleessini saatii kanatti itti fayyadamii dhimma nama tokkootii fi waan dabarsitee harka keetiin nama kanniteef jettee wanti akka itti galaafatu si godhu hin jiru. Wanni si gaddisu, wanni si bookisu hin jiru. Horkaa kee itti kannite Habibi. Horkaa itti kannite seeraanis atuun jabeessin hangama jabeessiran hin jabeessin yeroo sanii amma immoo jabaadha humna qabaa. Waan kana dhiibii fudhachuu sirra jira. Akka namaatti waan dandeenyuun dhugaan akka inni galu si gargaara. Kan eenyuun si gargaara. Dhalootaa fi dhiigoon akka si fidan jiru dhugaa fi haqara dhaabbatee abbaa waa balleessi abbaa waan rabbate deebisu yoo inni dadhabe immoo gosti takkaa'u sabni irraa kafalu dhisa sanirraa. Kanaaf waan kana eegaa abdi gadi lakkisanii yeroo natti dhageettii qabdu amma carraa kana fayyadamii abbaa dhugaa bira uummanni dhaabbate si jiru kaasuu barbaadeetti abbaa gadaa garasa. Ayyee. Xiqqoo dibannee buunaa. Xiqqoo dibannee buunaa Mubaarak. Ayyee dibannee buunaa anis akka caalaa tokkotti waan hin jiru namicha gartee duraanis waan irra walii galtan siifiisaa beekaa. Erga gartee maallaqa ragaa qabaattee waa hunda qabaattee maallaqa dhugumaan gartee wanta gartee nama fiddu embaasii hojii wal taanee siif hin najaanii maallaqa ati bira kaatee sirraa nyaatan deebisuun dirqama. Deebisuu hin danda'u narra badee ni nyaadhamee jee gartee yoo inni firra beeke gebbee gartee namatatti iyyatee bakka fidee takka gartee afooshaan biyya san keessa jirtu tan gandaatti jira. Afooshaa kutaa hundaatti jira. Afooshaa teenyallee achi jirtiimi. Afooshaa isa dhaqee maallaqa keessee kafaluudha. Siigalee maallaqa kafaluudha. Maallaqni nama dhuunfaadha. Ati Mubaarak amma namni gartee ati galata Oromoo biraa qabda. Ati abbaa Oromooti. Oromoo hundaaf gartee ija takka laalta. Ati galata qabda. Garuu ammoo maallaqni ka'ee badee asirraa gargaaramee takkaan gargaaramee galuun qabu. Maallaqa ka'ee abbichi sirraa fuudhee bakka seenee si kafaluu qaba si kafaluu jira. Nuti illee tan irratti si maddii dhaabbannaa maallaqni ka'ee dirqama deebuu qaban jechuu barbaada. Itti fufaa namni biraa. Irra deddeebaan hin barbaachisa jechuu barbaadeeti. Okay, namni asoo barbaadeen Caalaa sagaleen kiyya ni jira. Shabaka tokkoffaa baga jiraatan dubbasanu warri jalaas warri gubbaas. Mujayyoon asoo. warri maadhee karaa guddisaa footoo namicha kana. Tokkoffaa irratti ani waa'ee naasoo yoo jiraate fakkeenya amma namichi kun nama tokko hawaasa illee bakka hin bu'u. Nama baalagee tokko jeetti nama akkanatti. Maaliif jennaan namni haqa namaa namni yoo nama sodaannee rabbi sodaatuu qaba. Yoo rabbiin sodaanne garuu waan jee himuun qabu tasanirraa hafte immoo namtichi kun nama birrii san kaffalu jee nama nama akkanatti. Maaliif jennaan namichi kun nama yeroo baay'ee miidiyaa kanarratti himatamaa ture. Caalaa ni beekta nama kamuu ni beekaa yeroo baay'ee arra himadhe osoo hin jeen Mubaarak irra deebi'ee himataa ture. Akkuma sani namni nama qaba jiran yoo fakkeenyaan amma namaatiin irraa dhaladheen qabaa adeeran qabaa akkuma san gosan qabaa gosa bira kutee araddaan qaba sinii galee akkuma sanitti namni akka gandatti biyya takka qaba gosa ganda tokko qaba yoo namni tokko ganda tokko keessaa baalagee ta'e baalagee ganda ofii dura nama abbichuma ganda keessaa santu baalageedha jedhan akkuma san hattuu ganda keessallee warruma ganda isaa santu jalqaba dhaabuu danda'a malee namni ganda biraa tokko dhufee dhaabuu hin danda'u. Tasanirraa haftee immoo namicha kana jalqaba manguddoon inni itti himate sunis nama ganda isatti himadhee je dhageeffadha haqa dubbatuun beekadha haqni karabbiiti sinii galee namni ganda isaa suni deebi'anii takkaanu dhoorgatee takkaanu kanneen jenne garuu akkan ilaalcha kiyyatti namichi kun birrii waan kaffalu natti fakkaatu sinii galee warri ganda isaa sun dhufee yoo takka hin kaffalu jee nin kaffala jee hin dubbatin
wanni tokko wanni ati ganda saasan irraa illee eeggattu sin jiru garuu anakkaanatti birriin namaa tuni birrummaan haqnummaan nama rabbi biyya lafatti waan kamuu siif dhiisa garuu haqa namaa rabbi siin dhiisu yoo gartee lakkii maqaan nu badinii nuti ni jirraa hajoo anama akkanatti osoo waa balleessee itti gaafatamummaa nama na caalaa fudhatu jira sinii galee akkuma sanitti yoo namichi kun waa balleesse fira qaba firri isaa sun gorsee takka kaffal yoo dhabe immoo walitti bu'anii irraa kaffalan rakkoon qabu namni yoo dhabaate walitti bu'anii namarraa kaffaluun qaanyiin qabu yookaan annan dhabe akkanatti tasaare nama kiyya na gargaaraa yoo namichi kun gabbihee ofirraa dubbate wallaahi qaata birrii sun irraa kaffalamte sinii galee garuu akka kanatti waggaa maqaan isaa arrafamuun maqummaan isaatu gabbahuunu qaanyiidhaan akkanatti wallaahi sinii galee saniifuu namni namicha kanatti dhaloofta yoo sagalee teenya tana dhageessanii namicha kana yoo inni gartee birrii fuudhe san itti kasaare yookaan dhabe sirraa kaffallaa ja'anii gaffidaarraa kaffalaan jaalan kanatti obboleessoo. Akkas. Okay, namna asoo barbaadan jirtu moo asoo? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Galatooma Oromoo. Waan hundaafuu mubaarikii baga nagaadhaan as nu deebite. Haqa kee Rabbiin hin baasaa. Haqa kee yoo Oromoon gaddees Rabbiinuma baasaa. Obsi tasfaa hin kutin ilmaan jiraattuuf qabdaa. Miskiina hedduutu si eeggata. Har'a namni lafaa si fuudhu yoo dhibee namoota ati lafaa fuutu hedduutu jira. Kanaafu mubeekiyyaa rabbii keetti obsiitii jabaadhu ilaa Oromoo imimmaan handa bu'aa jirtu kuni nama guddata ullee imimmaan yatiimaati hin dagatina wallaahi wabillaahi imimmaan yatiimaati imimmaan yatiimaa har'a buutu kun immoo haqa isaatii bu'aa jira malee haqa keessanii bu'aan jiru hachii mana banatee hasii mana banatee hundinuu amma mubaarikiin ajandaa godhatee Facebook irra heedhaara. Inni garuu haqa kiyya Oromoo buusii tokko hin barbaadu, wama tokko hin barbaadu haqa kiyya sin jedhaara. Uummanni Oromoo Harargee sabni guddaan ilmaan jarraa abbaa gadaa. Namticha kana maa qabdanii Oromoof dhiyeessuu dadhabdan. Hin kafaluu yoo inni jedhe Oromoo dhiyeessaa, hin qabuu yoo inni jedhe irraa kafala. Gosatu irraa kafala, biyyatu irraa kafala yoo inni hin qabuu jedhe. Kaliifoon Ustaaz Ibsaa Hasan Ustaaz Ibsaa dhugaa waan kanarraa waggaa tokko ga'u kaan erga dubbachuu jalqabaniiti. Mubaarik dhukkubsatee maallaqa kanaaf asirraa hiyyuu jalqabuunsaa ture hundi keessan quba qabdan. Dhufnee numa gastii irratti ol baanee ijinee gadi buuna. Maali uummata Harargee uummata guddaa? Maaliif nama kana nuuf gaafachuu dadhabdan? Ni Harargeedhaadha, Ameerikaadha, Awuroopaadha biyyi isin afoosha gurguddaa hin qabne tokko illee hin jiru. Jaarsolii biyyaa qabdan, jaarsolii du'a araarsuu qabdan, jaarsolii gumaa lubbuu kafaluu qabdan, qabsaa'ota kaleessaa maqaa guddaa qabdan. Har'ama wanni xiqqaan wanni amaanaa namaa eeguu hin beekne maa maqaa isin nyaate. Gosa keenyaa miti ilma keenyaa miti jedhaati as nuu kennaa liqii irraa kafallaa mucaan ilmoo isaa guddifatu mataa nagaa taa'ee doolaara lakkaa'ee namatti kennee ka'ee har'a doolaara isaa nyaatamee liqii namaa fuudhee birri ijoolleen wali buustee mana bittee fi waan inni qabu immoo ijoolleen nam lamatti dabaltee fi jennaan waan qabutti mana bitate mana sana waggaa 3 jimmaan keessa taa'ee ka'ee waggaa 3 itti gabbaree ka'ee. Kuma dhibba tokko cabsee gurgure mana harmeen isaatii fi abbaan isaa keessatti isa alchanii guddisan ija ofii baasee gurgure. Oromoo maaf walii hubachuu dadhabna? Nan dhukkubsadhe hin jedhu Mubaarik jechuun gaafa dhukkubsatee Turkii deemuuf Itoophiyaa deemee Rabbi rahmata haqudhuu fi harmee Saaraa wajjiniin nama Itoophiyaatti dhukkuba ofii dagatee isaan akkamsiisu cannaqamaa turedha. Maali Oromoo maa Rabbiin yoo sodaatan maal ta'a? Wallaahi Oromoo Harargee namticha kana har'a hudha qabdanii fiddanii maallaqa kana irraa fuudhuu dandeessan. Haafis yeroo tokko si afaanitti hin qabaate jecha Harargee yoo son ofirraa lafa kaa'e hin fayyadamne. Maali jennaan baalagee kana Harargeen bakka hin buufan. Hudha qabanii fiduu danda'an hin kaa'u. No. Na duran dhaabbate. Harargeen bakka isa hin buufan. No hin buufanne. Harsuun tokko baalageen tokko biyya hin qabu ganda sin qabu. Dhaabbatu seerraa kanaaf ganda walitti buusinii xayyee.
namni gosa hin qabne jiru namni lammii hin qabne jiru waan irra dhalate hin qabne jiru. La ganda kutaa takka kutaa utuu mataa mee qoytaa baate ana dhiise anuuna naasaa jirti hafiis dhageeffadhu wal dhageeffannaati akka nama wal dhageeffatu taasisna harargeen homatu dhaabbadhu atin irraa obboleettis yanarraa dhaabbadhu obboleessoo dhageeffadhu ati hawaasa dhaabbadhu baalageen tokko hattuun tokko ganda keessan keessaa yoo gabbee hawaasa ganda baalagee gosaa fi biyyaa fi ganda tokko keessaa baasa dhaabbadhu akkasaan isaan dhageeffadhu ani har'a yoo maqaa jimmaa namichi kun gosa qaba ganda qaba yoo jette dhaggeeffadhu har'a maqaa jimmaa yoo waa balleesse jimma ciibsee na garafata dhageessee ciibsee na garafata dhageeffadhu baalageen tokko dhufee ganda tokko bakka bu'uu hin danda'u ganda tokko dhageeffadhu baalageen tokko hattuun tokko araddaa fi ganda isaa yookaan nama namichi araddaa fi ganda keessa hin buutu mataa isaa bakka bu'a malee nama tokko bakka hin bu'u maallaqa mucaa na gaafadhaa dhaabbadhu achirra rabbii soradhu obboleetti dhaabbadhu haqa ukkaamsuu asuurratti sodaadhu hawaasa arabdee guutuu harafaa jiru maqaa balleessaa jirtu maal siin jeen maqaa balleessaa jirtu akka hattutti yaamaa jirtu hunda isaanii walitti qabjennoo baalageen kuni harargee bakka hin bu'u walumaa galatti kuni hattuu mataa ofii bakka bu'a leebaadha siigalee Oromoo narraa buusaa yookiin miyuutii godhadhu jedhaanii yookiin gadi buusaa. Yoo dhugaan hawwakaamamu jettan immoo ilmi mucaan kuni ilmi Oromoo waggaa meeqa isiniif jecha dhama'e. Ana dhaggeeffadhu waan siimaan yoo na gabbuuf dabaleessu amma na qabu bakka taasisuus nan qabsu rakkoo imimmaan sobaa bu'aa qotaati imimmaan naacha. dhugaadha mubaarak miidhama qaba isin haqa mubaarak dhoysuudha yoo gartee biyya guutuu walitti waan haqa mubaarak dhoysaa jiru si ummanni harargee karaa seera qabeessaan haasawa waan haasawa fakkaatu haasawa ani fudhadhu fakkeenyaaf amma akka yaayaan la harargee gaafa mallaqa seenyuu gaafatu magaalaa normaalan sinitti sodaa malee la hawaasi harargee jettee wanti nu biran dabartuuti miira kitaaba hime suuta haata hime jisi maa ta'etu obboleettii mallaqa malutti jiraatanii Lara, sirriyatiin ummata harargee arrabsaa hin jiru kabajaan hin gaafataa jira gadee of keessaa baasaan abbaa gadaa tattira jira abbaa gadaa amma mucaan kun wanni inni haasee yoo dhufu gura ta'e hambadiiti jedhama abbaa gadaa dhageeffatu mee callaa wanni nu qabnu akka sabaatti wanni qabnu gizee hedduu waa hidhuuf dhumnee kaanee waa hiiknee biraalin rakkoon keenya kan akka sabaatti waanuma gabaabdu amma dubbii gabaabdu obboleessa keenyaatis namni martuu haaluma meera keessa galee akkuma itti dhagaanii haasaara amma wanni gootan atillee gara gandaatitti achi hin qabini wanni mubaarik ani arargee hin arrabsini arargeen dhiiga kiyyaa gorfadhaa jallataa keessan gorfadhaa yoo dadhabdan oromoo guutuuf dabarsaa kennaan jedhaa jira fakkeenyaaf obboleessi keetu amrii keetiin hin deemu gadaa kana ilma xiqqooyyuu abbaanuu akka itti bulfataaru mana keessa abbamatu beeka mee nu caqasi naman gadaan bar namni niitiin namaatu gadaa kana akkaataa dhiirsi itti ajaje bulaan jirtu nama waan rabbi godhaaruuf hin beeyne amma ummanni Oromoo namni namticha san beeytan miidiyaa kanarra fidduu kaleessuu dandeettani warri naannoo sana itti kalooftan qaalicha kana hawaasa abootti nu kaleessuu dandeettani na jirti yoo jedhe hawaasni nu kafalii haa jedhuuni nan jirtu yoo jedhe nu kakadhuu jennee kakuun isa qulqulleessinee asii geegessina qaalicha nu kaleessa gabaabaan kanuma nama isa nu kaleessu nu godha maaliif raqa lafa jiru allaattiin samiirra wal fitti jedhan wanni gamaa gamanallee quba walitti akeeknu hin jiru isa nama nuu kaleessu godha nama isatti kalaa'u nama biyyanni keessa jiru dhaqee nuu kaleessu osoo godhanii bareeddi laaftuun isiidha yoo hawaasatti as dhufee asirratti nan jirtu jedhee waakkate wannummaan inni himna himatu kunuu sobaa jedhe nuu kakateetuma qulqullaa'ee deema yoo hina jirtii jedhe nuu kafalii jedhan hawaasa haa kafalu wanni amma warri asitti ol baan illee quba walitti qabnuuf hin jiru isa nuu kaleessa lafa qullatti wanni walitti nu waccisiisan jiru gabaabduun isii tanaa dubbiin bareedduun hawaasarratti nas nu waa kalaa'u qaallichi kun warri kalee jaarsummaadhaan dhaqan akka ustaaz Hamzaafa nameen gugurdaa amma sheesheefallee warri asitti jedhaa jiran isaanummaan kun sabnillee yoo jedhanii jiraatan qaba isaasan mutii qabatu tapasanii nas deebanii
qabnee jedhanii nama biraatitti deemsanii erguu danda'an. Kanaaf inni kun